ana jechuuni baran caammaa miilarraa dhabe caammaa tokkitti miila kootirraa qaba sharaan miila kootirraa qabu baasee haadha kootii kenne guyyaa sana adaadan koo waan caammaa baay'ee qabduuf caammaa adaadaa kootii keessa laalee ani miilli koo duwwaana taanan gaarii odoon taane caammaa ishii keessa yaraa barbaade miila tokkotti kaawwadhe gaafa miila tokkotti deebi'een kaawwadha jedhu hiriyaa haadha kootii biratti ollaa haadha kootii biratti hiriyoota koo fuulduratti nanaasistee miila kootirraa na baafatte waggaa kurnan barana barreen kaataa guyyaan hin dhumtii barreen darbaa taasifamne hin darbu maaliif jennaani keessa kootii waan dubbadhu naan jedhu keessa koo jira wanta akkanaa keessa nan darbeessi jechisiisa gisee tokko maaliif isa har'a keessa jiru jireenya gaarii har'a keessa jiru natti mul'atu isa kaleechaa isaaniif rabbi galateeffadha malee waggaa kurnan baranaa kutaa 9 baradha waggaa kurnan baranaa adaadota koo bira taa'ee obbolaa abbaa kooti ani magaalaa taa'ee mana kiraa fudhadhee qofaa koo taa'uudhaaf abbaan koo naaf hin eeyyamne yookaan obbolaa koo bira yookaan obbolaa haadha keetii bira taa'ee naan jedhe ani eenyuun filadhee obbolaa abbaa kootiin irra filadhe maaliif ani qeessan keessatti dhalannaanii kana hin arge obbolaa abbaa kootiiti malee obbolaa haadha kootiiti miti miyaa obbolaa abbaa kootiin qaba malee miyaa isaanii obbolaa haadha kootii irra qabu maaliif qee tokkotti dhalannee qee tokkotti guddannee isaanii nan dura argee isaan biran deema waan ta'eef obbolaan haadha kootii irraa fagoo waan ta'aniif isaan lamaanuu qixxuman jaaladhas qixxuman kabajaanis garuu isaan kana waan itti dhiyaadhee jiruu fi isaan kana irra jaaladhee isaan biratti galee barachaa ture mana barumsaa jechaadha kutaa 9ffaa yeroo sanatti eeyyama kennan mana barumsaati gaafa eeyyama nuu kennanu baadiyyaatti galee maatiin koo dhabee osoo hin taane akka nama tokko hin qotatu hin qabu galata rabbii garuu of danda'uu waan an barbaadeef ofii kootiif waan an godhachuu barbaadeef yeroo sana lafa qarxii 2 fuudhee kiraame na yaadaddaa lafti qarxiin tokko yeroo sana birrii 300 lafa qarxii 2 gaafa naamu birrii 600 naame nan gammada 600 san iyyuu gaafan fudhadhe isaan 600 naamee birrii 400 abbaan kootti naa dabalee birrii 1000 godhadhe baay'een gammade 1000 ka waan guddaadha yeroo sana arra 10 iyyuu mana maaf hin gootu 1000 godhadhe caammaa har'a yeroo sanatti baasee sharaa sana baasee haadha kootii kenne kiraa naameen bitadhe sharaa wayii sharaa diimaan bitadhe jiinsii sirrii jiinsii bitadhe shurraabii bakka jira miiree waan akkasii godhe nan gammada yeroo sanatti maaliif ofii kootiif amma ta'e hojjadhe gimmaasha immoo abbaan kootti dabalee waan bitadheef jechaadha bara sana aati koo baadiyyaarraa dhuftee baay'ee astaroo maaramii kana in kabajji waggaa waggaatti hin deemti waan ta'eef baay'ee kabajji ijoollummaa keenyan qabeen fuutee deemti astaroo maaramii namni wallaan hin jiru magaalaa dhuftee nu biraa astaroo maaramii deemnee wazeemaa wajjiniin bullee innaa ganama galleessaadha ganama galaniitu lammataa ol deebu gaafa galluu aati koo caammaa qodaa ofirraa qabdi qodaan ishii hin buqqa'ee ittiin ol deebii hin ta'u hin deemuun hin dandeechu jechaadha ani sharaa miilarraa naafi sharaa koo miilarraa baasee maasarii kootii kennee kana kaawwadhu ol deebii rakkoon qabu jedheeni gibbii keessa immoo ijoolleen baay'atanii jiru gibbiin guddaadha ijoollee wajjiniin barannusi ankutaa olaanaa baratanis gibbii waan guddaa ta'eef kutaa qaba waan ta'eef ijoolleen achi keessa jiru gadi yaa'anii caama keessa jiru ganama buna dhuganii adaadan koo buna daffistee fi buna dhuganii taratti ba'anii ala keessa jirra waan ta'eef jechaan innaa immoo dakaayis baadiyyaadha kan haadha koo wajjiniin dhufan ollaadhaan hin jira kan namni wal faana deema waan ta'eef kan dhufanii buna dhugan gibbii keessa taa'aa jiran hin jiran jecha ani isaan amma deebiidhaaf jiranii gara astaroo maaramii sanatti ol deebiidhaaf jiran isaanii ani caammaa sharaa miilarraa qabu sana baasee haadha kootii kenne maaliif miila ishee ol duwwaa deemuun ta'uu fi kootiif illee duwwaa deema malee innaa caammaa sharaa miilarraa qabu baasee haadha kootii kenne miilli koo duwwaa na taanan adaadaan koo waan caammaa baay'ee qabduuf barri dura jiraa isa iyyuu gaariin kaawwanne sodaachaan kaawwadhe maaliif kan koo miti waan ta'eef jechaan inna caammaa keessa yara gaafan kaawwadhee miila tokkotti seensifadhee miila tokko nan kaawwadha gaafa nana jedhu haati kiyyas dhaabbattee jirti namni wajjiniin dhufe sin jira hiriyoonni
jechuun gibbii keessan jiran ijoolleen kaayiriyoonni kiyya warri ijoollee wajjin barachaa jiru. Inni baasinaan jetti. Jireenyi kuni bu'aa bayii qaba. Waa baay'ee keessa nama dabarsa. Baasinaan jettee na ifatte. Guyyaa sanaa ani umurii kootinis na hin beeku. Naasuun ergasii wannumti naasuu jedhamu. Wanni tokko naasusu bakka namni yoo na ifates natti hin dhagahamu. Maaliif guyyaa sana keessa kootii cite waan ta'eef. Baasinaan jettee na rifachiiste. Ani tokkoffaa imimmaan gara malee na udhee natti dhufe. Bakka nanna'eefi na rifadhes ofumarra garagalee ijoolles nan laalee. Maasariin kun egalaa rifattii itti dhaga'amaa laata kan jedhu tokko imimmaan of keessatti qabadhee obsee xiniinnadhee kolfaan ofirraa baase caammaa sana ofirraa baase innaa hadaadan kiyya tokko ishii xiqqittiin hin jirti kun jabdittiidha kan baafadhu naan jetti asumaan intaa namni wal biraa hunduu etteen intaa namni wal biraa hunduwaa caammaa irraa baafattaa wal kaawwadhu naan jetti anis laattuu deebi'ee caammaa sanan kaawwadhu. Anis haalamaaniituun kaawwadhu jabina haadha kootitti dhaga'amaa jedhee haadha koo jabeechuudha caammaa ishii tokko nattaati deebi'ee kaawwadhe. Jireenyi biitti lafayyuu yaadayyuu biitti lafaa kunii kontiraata jiraachaa jirra. Yeroon jedhu maasaa gaafa namarraa kanaafi jiraachuun biyya lafaarraas soba. Biitti lafaa akkasin hin sobne, akkasin hin sossobne, akkasin hin goyoomsine. Biyyi lafaa kunii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ifoon tolle. Maaliifii nuyi nama dhiisati jechaan. Inni garuu qoramee, dhaanamee, reebamee, du'ee du'a moo'ee, ka'eetu ofii isaatiif jiraatee numaaf jireenya kenne. Amma dandeechaan eenyumtamma waaqayyootiin isin ga'u waaqan isin dorgomu garuu amma dandeechaan qulqulluu namaaf ta'a, nama gargaara. Hin goyoominaa. Ilmi namaa salbaajii wajjiniin hin du'u, caammaa wajjiniin hin du'u. Har'a garuu waaqayyo naa dabarsee nama seenaa sana dubbatu rabbi na taasise. Guddaa kurnan barana guyyaa waan kaatu sitti fakkaatu. Rabbi naa dabarsee uffataan na jijjiiree caammaa meeqaa, haadha kaalsii meeqaa. Salbaajii hunda keessa na dabarsee haadha warqii meeqaa na godhee har'a waan warqii natti uffise. Warqiidhaan waliin beeku. Maaliifii ofuu kootu nan sassadhaan. Mana bareeda kana naa kennee kabajni harabni naa qabu jaalalli harabni naa qabu akka obbolaa isaaniitti akka dhala isaaniitti malee guyyaa tokko odoo dhala isaaniitti irraa nan fooyin odoo obbolaa isaaniitti irraa nan fooyin jireenya bareedaa akkasii jiraachaa jira. Haadha ormaa haadha naa godhee mana ormaa mana abbaa kooti mana haadha kooti naa godhee obsa naa kennee alagaa ormaa naa firoomsee akkasitti na jiraachisaa jira na boonse. Maaliifii guyyaa sana caba haati koo cabde sana deebisuus baadhu amma naa danda'ame yaaleera. Maaliifii yeroo tokko firri kee irraa dhalatte siif hin tolu sin jaalatu qubna gara miti salbaatiin qubna gara miti. Anaan kan na dubbisaa jiru maaliifii arra naa dabartee na dubbisa. Arra giseen akkaatti jiraadhu kana ofii kooti foofan sassadha. Jireenya akkaatti jiraachaa jiru kana ofii kooti foofan sassadha. Gaafan akkaatti dhaabadhee masaawwitii keessa of laalu gaafan uffata waan sin ajaa'ibu maqaa gooftaa. Maaliifii uffanni godaa bakka daarii hin qabu. Haaluuti jijjiirraa kooti uffata waan arra kinoo waa meeqannaa dabarse kana hin uffadhusi hin boonusi namaanis of hin jaju. Har'a garuu uffata irra na dabarsee waa meeqa namaaf godhaa jira. Dhugaa rabbi. Maaliifii jireenyi bu'aa bayii baay'ee qaba. Kuftanii bootaa kuftasanitti deebitanii bayyanachuuf hin taa'in akaakaadha malee. Maaliif bootaa kufte sanitti deebitee teecha taanaan abadan hin kaatu. Garuu bootaa kufte sana kaatee fiigda taanaan unuma sii dabarte malee. Maaliifii jireenyi bu'aa bayii qaba. Waa baay'ee keessa waaqayyo nama dabarsaa. Rabbiin akkaatti na dabarsee nama seenaa dubbatu rabbiin na taasise. Ani yeroo hundumaa waan kaleecha waaqayyo keessa na dabarse sanaaf waaqayyo galateeffadha malee isaarraa dubbachuu hin danda'u. Isaarraa natti si mul'atu maaliif isa kaleechaa saniif yaa waaqayyo an akkasan ture jedheen waaqayyo galateeffachaa jira. Isaarraa kana
inni yaa ulfaatu isaa waliin loluwan. Namni amma ati maal keessa jirta maal godhatte jireenya akkamii jiraatta gaafan jedhu dubbachuu hin danda'an. Maaliif ofii kootiif of beeka waan ta'eef dubbachuu hin danda'u. Seenota gurguddaa waan hin qabuuf seenota baay'ee waan hin dabarseef maatii koo bukkee ta'e jireenya waanuma hundumaa waan ofii kootiif dabarse waan keessa koo jiruu fi itti mul'atu kan nama biraa odeeffachuu himattee itti mul'atu jireenya akkamii akka dabarsite itti mul'atu. Jireenyi kee jireenya namaatiin wal madaaluu dhiisuu danda'a. Kanaaf jabaadhaa. Kuftanii nafina kufaa kaakaadha. Jireenyi bu'aa bayii qaba. Fira ofiitti irratti of hin gatina. Abadaan an akka haadha ofii an akka abbaa ofii hin jiru. Haadhaaf abbaa kee obbolaa kee cimsi. Garuu firoottan kee ta'iif gargaarii gargaarummaa irraan hin eegin. Garuu gaarii ta'iif ilma namaatiif gaarii ta'iif anatu beeka. Maaliif ani gaarummaa malee jaalalummaa malee kabajummaa malee abadaan namatti badeen beekan. Baay'een isaaniitis na beeku. Firaa fi alagaas adda baasee hin beeku. Dhiiraaf dubartii jaarsa jaartii dargaggeetti abadaan addan baasneen. Maaliif jireenyuma koo jalqabaate akkasi. Fi har'a naa dabartee akkamittiin hin dubbadhu na jechisiisa bakka maaliif waaqayyo naa dabarsee maallatti badee ani amma nama 1000 keessaa namni 5 qalbeeffate jireenya kana yoo hubate seenaan ani dabarse kana yoo hubate tarii ittiin eebbifama gara kootiin isuma dhugaan siniin jedha maaliif namni seenaa akkasii dhaga'u hin bu'a ani yeroo baay'ee rakkina haadhaa rakkina abbaa rakkina obboloowwanii biyyuma arabaa kana keessatti yoon argee hin danda'u. Maaliif yoon qabaadhe nan gargaara yoon dhabe silas yoo homaa gochuu hin danda'u. Kanaaf waaqayyo seenaa namaa jijjiira bara namaa tolcha unuma namaa dabarsa rabbi ganama namaa odoon taane galgala namaa bareechu galgala kootifan isatti bu'a malee ganamni kootiyyuu yoo badaa ta'e seenaa kaleechaa saniifis waaqayyoon dagadhu waaqayyoonis waliin lolu isa har'aa kana odoon rakkadhe odoon dhabee abadaan nagaa maaliif jireenya bareeda wayii gadi mana harabaa keessatti akkasitti jireenya bareeda kana jiraachuu kootifuyyuu caarraa guddaadha isa kanaafuyyuu waaqayyoo yaa ulfaatu anaan kan na dubbisu keechummaa kooti bakka maaliif waan keechi ku baay'ee waaqayyoon galateeffatuu fi waaqayyo hojumaa akkamii naa hojjete maal keecha na dabarse kan jedhu tokko keecha koo jira akkasitti na dubbisa malee galata rabbii ana daadaa kootis nan jaaladha wajjiniinis nan haasa'a isaanis na wajjiniin haasa'u badii tokko hin qabnu tarii viidiyoo koo kana yoo tarii bira ga'ee sheerii naa godhaala namni seenaa keecha darbe sana yeroo sanaaf ittiin dhaga'amu beekta maaliif jennaanini namni qabu yeruma qabu san bakka amma qabutti kan hin qabne ofii gaditti ilaala malee ittiin fakkaatu. Tarii viidiyoo koo kana yoo ilaalan itti dhaga'ama har'a seenaa akkamii dabarsan jireenya isaanii keessatti maaltu tiin anaani namumatu naan baane itti kadhattuun jiran maaliif sennaanii yeroo tokkos na kofalchiisa yeroo tokkos na boojjisa yeroo tokko kan na kofalchiisu jechuun bakka gaaramummaa waaqayyo namaaf qabu kun maali si jechisiisa gammachuu keessa dabarbeetiyyuu si kofalchiisa yeroo tokko gaafa seenaa keessa dabarte yaadattu si maraachuu barbaada beekta lafaa sitti dhagahama ammuma umriin kee dabalu ammuma jireenyi si galaa deemu bakka maaliif nama tokko gaafa umriin isaa dabalu jireenyi hundiyyuu henni hundiyyuu galaafi ammasuma yaanni galaaf malee nuyi ani fira kooti baay'een jaaladhas baay'een kabajas yaadadute kootis akkasuma arra eerumanii haadha maatii ta'anii baay'een jaaladha waaqayyo jireenya bareedaa kennuufi yoomiyyuu dhala isaanii yaa boonsu bara koo keessatti kabajaa fi jaalala guddaan isaanii qaba lafa isaan jiranitti fayyaata jireenya bu'aa bayii qaba bu'aa bayii sana keessa darbuu fi nama jabaatutu bu'aa bayii baay'ee lakkaa'ee keessa darba abdiin kutina namni abdii kutu guwwaan ta'ina jabaadha ija jabaadha of jabeecha odoo gara laafummaa hin qabdu taananiin
garaa keessa laafummaa san abadan duubatti hin deebisina. Namni garaa laafu namni garaa qajeelaa qabu yoomiyyuu abadan hin badu. Garaa laafaa, garaa qajeelummaa qabaadha. Qalbii bareeda qabaadha. Jireenya bareeda Waaqayyo isinii kenne. Isinis namni jireenya bareeda akka jiraatu amma dandeechan taasisa. Yoo qabaattan gargaara, yoo qabaachuu baattan yaada bukkee dhaabbadhaa bakka. Fayyaa ta'a. Koftan kararra,